Abbar baadiyaa ta'u nama nan arrabsiisin jedhee. Akkana jennaani adda baasi dubbadhu tokko. Dhiifama yeroo tokko. Dhiifama ati dhiifama seenaa dhiifama ati qabadhushi qabadhu yoo sirkaa badee barreeffadhu booddee nu deebista afittu dhiifama wajjin. Naan jedhaara ijoolleen narratti hin bilbilinaa. Ayyee. Sabboonaa narratti hin bilbilin. Isheen godhaaf sabboonaadha. Iftuu fixadhu eegaa jirra. Akkana jedheeni sabboonadhaan akkana jennaan mootii irraa kaasee. Hojii sabboonaa nu waamaa achuma yoo danda'ame sabboonaa jala horaatti abaaboo darbatta. Dubbadhu. Akkana jedheeni jennaan xirooftuu haadharaa adda baasi dubbadhu naan jetti. Kanuma keessa walitti dabarree waan karaa haadhaa abbaa waliin arrabsine gasii sana irratti. Garuu xiqqoo walitti dabarree ani na buusanii erga sana olla deebisanii irraanfadhee iyyuu akka ishee wajjiniin wallollee. Yoon xiqqoo turu harka kiyya akkas godhee rifeensi bobaa kiyyaa mul'atee jira. Laxxafatte haadhatti abbaa kiyya ziraazirti muulu arrabsaa jirti. Gaafa isheen akkasitti ziraazirti kiyya muulu arrabsitu laalee zim jedhe. Muubee waan naa nyaatu dhaqee wajjin hin dubbanne ziman jedhe. Sirba odoon akkasitti arrafamu sirban banadhe. Amma kanarra dadhabe sirba banachuu nama sadiin gastii irra taanii na arrabsu. Isheedha siifan gadaati ofiin boontu tullamaan. ከዛ ወደ እንተለ ሀደፍ አባ ኤችአይቪ ንራጀሴ ሲጀመር ቢፍቱ ሀደፍ አባሺ ኤችአይቪ ንራጀሴ ቢፍቱ ኤችአይቪ ቀብድ ጀት እንጀን እንጀቱ ካን ወንድረት የስተርት ከነጋፈሽና እንጀቱ ኢነረብስኒ ዝመንጀ ኢነረብስኒ ባየ እንገደ ገልገል አከስት ኢነረብሳ ቡልቴ አኒ ሱረሽ መጥስኒ ሱረሽ ትራ ኢነረብስኒ አከስት ሀደት ያረብስቴ አባቂ ያረብስቴ ዝራዝርቲን ያቦሌክን ያውዶናፊ ሙሉክ ያረብስቴ ani suura ishee laxxafne irraalleen dubbanne nan boo'e gastii irratti maal sin godhe oromoo maal sin godhe naa rabsitu jedhee sagalee ishii tanbane asitti jechuudha. Sabboona jalaa rabbirraa qoe sin buusa sabboona galchina. Galchi nu ga'e amma sabboona. Kazaa booda maal sin godhe nan boo'e waaqa waan hin jedhis wallaalee micayyoo tana kalee wajjin nyaadhee dhugeera. Arrabsuudhaafis sheemin na qabeera. Dhiisuudhaafis natti kabbadeera. Sana booda nan boo'e. Inna booda biidiyoon hojjete gaayis annama deebisu wallaalee miti sodaadheeti miti garuu ana na arrabsa ani baalageedha ofiifan miidiyaarra ba'e ofiifan ija miidiyaaf laalchise maalu haadha abbaa kiyyaarraa dhaabbadha maal sin godhanii boolloo keessatti arrabsitu jedhee tanan kanuman jedheeni kalees mucaa warra sodaa wajjiniin daararraa dhoomsiti ammas ani oggaa kana maalan gochaa jira hojiin hojjechaa jira ganama si jammar hojii malee silkii waan biraatti naan ayyamu. Abamees argamees hojiin hojjedha. Ammas xiqqoo yoon turu ana arrabsaa jirti. Nan dadhabe sana booda nuge nan dadhabe narraa dhoowwaan jedheen hundumaadha narraa dhoowwaan hundumtuu zimnaalaa jedhan. Akkana miti biiduu mashiinaa arrabsite sana fuudhee maxxansee immoo tiiktookii jalatti. Arras gastii fanattee zanaa ittee teechee be'aas jecha kana hunda jettee gocha kana hunda balleessite. Akka ilmoo dubartii takkaatti ittodoon dhagaamii fixixxi jetteetuma gastii irra deechaa ammas yoon jedhee maarree ishee duraadhaaf abbaa kiyyaa arrabseetti araaramni miti isa kaleessa erga sana deebi'uun ishee tuqi masarajjaa fiddu angaruu naf fida dhibbaaf dhibba sinii fida kan ishiin naan jette amma sinii tarreessa muulu isaa jechuudha. Innaa kanaafu kanarratti maaliif akka isheen maatii kiyyaa arrabsitu maaliif akka isheen nama gastii irratti sabasabdee gastii irra teechee na arrabsiistu. Kanaan hin beeku haadha abbaan kiyya ammoo asitti maal akka ishii godhan maal akka ishii balleessan maal ishiitti akka darban akka nama tokkootti akka ilmaan oromoo tokkootitti naa gaafadhaa dhugaadhaan haadha abbaan qabu uummanni kun anaaf haadha abbaa nan kabaja wajjin jiraachaa. Kalas galatoomi kalas gaafanna waan jiru ulfaadhu mi'ootii qabadhu akkuma siin seenaan callistee dhaggeeffataa turte atis mi'ootii qabadhuuti waa tokko hin dubbatin yoo siin waan barbaadde jette ammasitti onnatti waa tokko hin dubbatin siin tuttu siinuu kabaja keenya qabdi illee yaanna dhageessaniittu ummatu waan jiru dhageessaniittu amma waan jiru biiftuun arga dhageenye meemee seenaa ati immoo maal irratti eegalame dubbiin keessan erga araaramtani. Ayyeeshi carraanaa kennu keessaniif galatoomaa jalqabamatti uummanni Oromoo namni 5,600 argamtan kuni hojii keessan dhiistanii yookaan nuuf dhiphattanii yookaan immoo bakka Oromummaa keessaniif dhiphattanii yookaan nutti gadditanii
wanti sinquuqeeti kanas argamtanii yoon isin gaddisiisira adhee biiftuullee yoon gaddisiisira adhee jalqaba irratti dhiifama isin gaafadheen haasaa kiyya eegaluu barbaadaa jechuudha. Maallaa fi gaafa dubbatamu namni gaafa waan tokko dhagahu akka waan badii qabuutitti nama sanarraa amma nama sanarraa ragaa argatutti haga nama sanarraa himattee nama sana dhaga'utti akka namni sun balleessitti waan itti qabamuu fi namni itti qabamtanii jirtan jalqaba irratti dhiifama isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa irratti immoo biiftuun jechuun obboleettii koodha dhugaa baay'een jaaladha. Akka kana miti. Sadarkaa kanaanis wal geenya jedhee hin yaadne. Kan sadarkaa kanaan akka wal geenyu godhes isheedhuma mataa isheedha. Yoo ani fi biiftuu wallollee har'a wallollee wal arrabsinee mucuqa dhoofnee boru araaramna rakkoo hin qabu. Garuu maatii namaa manatti maatii namaa arrabsuun sirrii miti. Maatii namaa bira gahuun maaltu fide? Ani biiftuu akka nama haadha fi abbaa hin qabne akka obboleettii koo tokkotti nuuf itti qaba akka nama haadha fi abbaa hin qabne toon taane dhugaa baqa hedduu tokko na guggubdeen nama rafti baay'ee jaaladha rabban yeroo namni ishee arrabsaa turetti nama ishee arrabsisan galabbatee harrabsaa ture viidiyoo kiyya jaalallee hin jira dhugaa rabbi irratti yeroo ishee irratti duudanii yeroo ishee viizaa feekitti kennamee du'annidha airpoortii keessa deebitutti illee nama ishee waliin bu'aatii turedhaan dhugaa rabbi viidiyoon kiyya hin jira ragaan hin jira jechuudha yoo isheen na amanuu didde nama akka kanatti turreedha. Walillee arginee maatii kiyyallee ishee barsiisara mana kiyyallee dhufteetti mana maatii koo dhufteetti haadha fi abbaa obboleewwan koo argitee wal bartee galteetti. Hani biiftuu wallollee nama sadarkaa kana hundaa wal ga'u hin qabnu ture. Kuni ta'uu isaatti baay'ee tokkoon gaddaa homaa gochuun hin danda'amu. Nu lamaanuu balleessinee irra ta'uu danda'a. Tarii badii kiyyarraan tarii badii ishtirraan ta'uu danda'a. Nu ilaaltu jechuudha. Hani biiftuun gaafa wal arrabsinu biiftuun laabii banattee waan haasoftu hin beektu. Biiftuun gizee haasoftu namni issee kormatu gosh issee gaafa jedhuun gaafa jajjabeessu waan isheen harrabsaa jirtuuf gaafa jajjabeessan miira sana hin beektu ishee jettee taasofti. Garuu immoo gaafa isheen tuqamte gaafa namni deebisheedhaaf deebise immoo nama dhukkuba. Maaliif gatii ammas deebi'ee gatii ishiin akkana taateef jechuun barbaadu siniif gala jedhee tan yaada jechuudha. Bakka aniif biiftuun itti wal dabarru. Anis ikkoo biiftuun gaafa gadditu kana sababa kiyyaa yoo ta'u imimmaantu na qaba. Rabbi. Haga kana biiftuu gaddisiise tana haga kana ishii gaddisiise haga kana gochisu kaneessa ishirratti raawwadhee tana ishii boochisee ofii kiyya deebisee of quqquqa jechuudha. Innaa gaafa na arrabsitu haadhi fi abbaan kee viidiyootu jira hin sobde yoo jettan ragaatu jira. Intala haadha kee meeshaa goojjamtu kuyyuutti dhufee ulfeessee dhalche naan jette. Deeme dhaqee haadhaaf abbaa kee barandaa wanta ofii isheetti qabduun na arrabsite ilaalaa jiru. Deebisi dhaqiitii haadhaaf abbaa kee barandaa irraa kaasadhaaf abbaan kee barandaa jiraatu naan jette. Intala meeshaa ilmaan meeshaan dhalche jettee na arrabsite. Biiftuun kun hin beektu daa'imummaa qabdi erga taate abbaan kee haadhi kee goojjame dhufee meeshaan ulfeessee akkamitti jetti jechuun qabdu turte. Gaafa kana maatii kiyya bira ga'e viidiyoo sun jechuudha. Gaafa maatii kiyya bira gahu ijoolleen maal godhanii suura kiyya itti laxxafaniit suura biiftuu itti laxxafaniit akkuma ishiin haasofte sanatti waraabaniit poosti godhan. Tiktookii maatiin kiyya hunduun fayyadamu haadha kootiin ala abbaan koo buleewwan koo hundumtuun fayyadamu. Gaafa kana gaafa arganii maatiin kiyyaa mucattiin kun kan kaleessa mana keenya dhufte sana miti. Situ fidee dhufeemi heessa ishee warra ishee heessa maatii ishee nutti miin qorannaa hin gaafanna waan akkana nu arrabsite. Bakka homaan jenneen hin beeku ani hin jedheen. Isheen maatiin qabdu akkana hin jenneen. Aayi alakki ani hin beeku miidiyaa irratti wal barree hiriyaa wal godhanne malee akkas miti hin jedheen. Dhugaa rabbi jechuudha. Maalidhaaf ananii maatiin kees baay'ee natti gadde. Dhugaa dubbachuudhaa fi laayivii na dhorkanii ture yeroo sana. Situ nu arrabsiisa situ mana keenya nama nuyi maalummaa isaan beenne eenyummaa isaan beenne mana keenya fiddee dhuftee hara deebistee nu arrabsiista. Maatiin wanta kana bira wanti kun maatii bira ga'u jechuun baay'ee ulfaata jiru. Akkuma har'a maatii ishee boolloo keessatti arrabsite jettanii quuqamtan kana anis kun maatii kootii walitti bu'een jira. Maatiin kun natti qabamee jira sababa isheetiin jechuudha. Gaafa kana ijoolleen hani arrabsuuf kaananii isin jedhinaan jira. Hundi ijoollee jechuudha. Hijjamaraan isheen gwaaddanyaadha. Gwaaddanyaa ishee deebisee gwaaddanyaa kiyya. Jira nu gadduu deeman dhiisi. Biiftuun ikkoo reefu dhufte hojjetatu. Isheen xiqqoo sirra sammuu hin qabdu. Sirra xiqqoo ati xiqqoo isheerra sammuu ishee bilchaataadha. Sammuu kee bilchaataadha. Xiqqoo ati isheerra guddoodha. Zim jedhe. Bakka zim jedhe ukkama baga siin jette naan jedhan. Okay dheetanan araaramaa jedhan. Hayyee maatii kee dhiifama gaafattu malee hin araaramuun jedheen.
Homaayuun jenneen bakka anaraarama gaafa jedhanii sinuman callisee hin barbaadu bakka hin barbaadu gonkumaa hin barbaadu hin jedhee maatiin seenaa ifa manaaf haa godhanii maatiin kiyya garuu hin dhagaanu tokko fedhe. Dhaggeeffadhu dhiifama seenaa koo addaan si kutu kootiif dhiifama. Amma wanni nu barbaannu araaramtaniitu biti. Erga araaramtanii as erga araaramtanii asi waan mucaan kun si miite kana na miite jennaan ana rabsee jedhi nutti. Wayyuu. Yaa gaafa araaramu sanas wallollee wal biraa buune walii galuu jennee gasti irra buune malee. No. Tiiji faan jiru hin dhufu barbaadu. Batiin biiftu dubbate si gaafanna. Biiftu si gaafanna nuti qaban. Ishi dubbadhu ati seenaa dubbadhu waliin dubbatu mirgan qabdan. Dubbadhu ni. Yaa dhaggeeffadhu biiftuu obsa godhadhu na dhaggeeffadhu. Durayyuu obsuu qabu. Seenaa akka gootu gaafa araaramtan jedhameera. Miti araara isa ta'u araara diddanis baatanii isa ta'u sanaa as maaltu mudate. Sanaa asii gasti baladheen geemiin taphachaa gaafa geemiin taphachaa jiru sabuu fiigdee dhuftee cufinaan jette eebba kitaabaatu jira cufi mucaa kana har'a kan sin hin dhaabbanne kan sin jirra hin jenneef kan kitaaba kanarraa hin gurgursiisne eenyutu kitaaba kanarraa gurgursiisa dhiisi geem keessatti haafu kottu mana sabboonaa naan jette. Akkaawuntii biraatti ilaalee tanan sabboona mana banaartan eeyyee oggaa sagantaa eegaltannaan dhufa cufeen jedhee eegalle kottu naan jedha. Geemiin taphachaa jira okkee ishee dhimma ni kee cufee dhaqe. Nan kee cufee dhaqee sagantaa eebba keessa jirra eebba kitaaba keessa uummanni biyya keessa biyya haala taa'anii nu ilaalan kam jennee achirratti wal loluu hin qabnu oduu beekne jechuudha. Garuu gasti irra gadi disconnect by monitor na godhan disconnect by monitor jedha. Hachumarraan waan na biraan dubbanne waan tokko can jenna.